rabbii bakka jirtanitti isin haa jiraatu. TV Nuur sagantaa hawaasa shamarran gamana jirtu qabatee dhiyaatee jira. Sagantaa gaafiif deebii shamarran wajjin gochuuf sagantaa qabatee dhiyaatee jira. Sagantaa keenya hanga dhumaatitti hordofaa isiniin jenna. Barakallahu fiikum. يا ربنا سكرنا كما جوبي كلاماني رحمة ما كان كتير نملك سيدني sagantaa keenya har'aa kana keessatti gaafiif deebii hawaasa keessaa dubartoota waliin kan taasifnu ta'a. Jalqaba irratti kan cinaatti argamtu obboleettii tiyya Jamiilaa gaafiin jalqabaa achi gaafadhu yoo jiraate sadarkaan barnoota islaamaa maali kan jedhu akkanaa deebiftuu fi daawwattoota keenyaaf akka ibsituuf jira. Obboleettii tiyya naaf hirbeetiif galatoon bismillah alhamdulillah rabbil alamin. Barnoota jechuun walumaa gala haala bareedaadha. Barnoota islaamaa jechuun guddaadha. Haala ittiin adeemsa musliimtittiidhaati. Barnoota jechuun sammuu ofii of qulqulleessuudha, of baruudha walumaa galatti jechuudha. Taburuu ta'innaa ta'adhaa ta'innaa of baruu irratti ga'ee guddaa waan nuuf ta'u waan ta'eef jecha walumaa gala barachuun hedduu barbaachisaadha. Dhala namaa kamuu irratti namni yoo hin baranne iddoo kamuyyuu uumaa ofitti baruullee hin danda'u waan ta'eef jecha barachuun dirqama. Sadarkaan barnoota islaamaallee guddachuuf qabdillee guddattuudhallee bareedduudhallee qulqulleessituudhallee hin jedhu. Obboleettiin galatoomii ulfaadhu. Walumaa galatti obboleen kiyyaa barnoota jechuun qulqullina sammuu, qulqullina qaamaa fi kanneen birooti. Barnoota barachuun guddina, jabina. Kanaaf barnoota haa barannu isin jedha. يا ربنا سكرنا كما جوبي كلاماني رحمة ما كان كتير نملك سيدني Gaafiin lammaffaa inni obboleettii ta'e gaafadhu jiraate kan cinaatti argamtu aadde Amaaniin hirmaannaan shamarranii akkami markazaa fi garee hora-leenii keessatti. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hirmaannaan shamarranii markaza nuuriinillee hora-leenillee ta'ee baay'ee gadi bu'aadha. Anammoo asirratti gadi bu'iinsa hirmaannaa shamarranii irratti wantan jechuu barbaadu dubartii jechuun fakkeenya namaati, haadha ilmaaniiti, haadha diiniiti. Dubartiin hangafa diiniiti jechuudha. Kanarratti hamileen akkaataan shamarran dubartiin walumaa galatti waa hedduu irratti babal'ifne yoo haasofne dubartiin teenya ka biyya keessaallee ka biyya kanaallee biyya kamirraa yoo jirtu hirmaannaa diinii irratti hedduu gadi bu'aadha. Maaliif yoo itti cimanii qabanii hojjetan malee yoo ufii keenyaan waa beenne malee ilmaan keenyallee jaamaa taatee hafti jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa keessattuu shamarran biyya ormaa irra facaatanii jirtanii barumsa diinii irratti barumsa kamiin irrattu umriin nama hin daangessu. Diinii jechuun nafsiyaa kan kee garam akka deemaa jirtu barachuu. Nu ammootu kan hundumaayyuu irraanfannee biyya ormaa keessa faffacaaneeti diiniillee irraanfanneerraa umrii keenyallee karaa hin taanetti gubaa jirra. Markaza nuur jechuun ifa jechuudha. Huural'eenii jechuun hiika huural'eenii kana gadi fugeenyaan osoo hubanne waan ajaa'ibaati. Markaza nuur jechuun illee akkasuma kan beenne akka irraa dhufee ifa irraa argatu dubartoonni keenya fakkeenya akka taateeti. Akkuma tanaan dura dubartoonni keenya karaa diinii irratti illee sochiin isii waa kamii irratti gahaa ta'e san nullee ammootu jajjabaanneeti hawaasa keenyaaf fakkeenya taanee ilmaan keenya diinii irratti guddifachuuf fakkeenya taaneeti. Fakkeenyaaf haadholii keenya fudhadhaame nama meeqa ka uduu akka ta'u itti udu'atan hin beekne uffudhadhaame hangafa garee kana huural'eenii kana seenee markaza kana seeneeti hin jenne akkaatama tartiiba masalaataatiin maqaan kiyya garuu islaamummaa qofa qabatee jechuudha. Kanaaf markaza nuuritti
dhiyaannee garee hural'eenii jalatti dhiyaannee akka barumsa gahaarraa argannu shamarran keenya kan duuba jirtanii karaa barumsaa kanarratti amaanaa isinii jedha umrii keessan karaa hin taanetti hin gubinaatiin koottaan wajjin hiriiraa qooda waliin irraa fudhanneeti akka borullee ilmaan teenya ittiin dhaallu isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وبلد يا ربي نسرع جالتو ما شاء الله كغارت يادا نو إبسيتي جرتا وقاد أبلين كهرمانا شمرني باية قد أنا ديني كيست أكا سينا كينيا كي ولين مدالو سينا كينيا والمدال جسوك أمنا هرمانا كينيا ديني كيستي يوتيكات أني مالي جنة بروك أمنا يوتيكاتي غين كينيا نوتي ديني كيسك أم مالي jennee uf baruu qabnaa uf madaaluu qabnaa ofitti amanummaadhaan seenaa gaarii hojjechuu qabna diinii keenya irratti isiniin jedhaa dhaamsi nuti qabnu ammaaf kanuma yeroo gaarii hirmaannaa jajjabaadhaa gama diiniititti harka keessan garagalfadhaa qalbii keessan garagalfadhaa isiniin jenne jiruun addunyaa gabaabduudhaa hanga feenallee yoo kan turru ta'e wanti nu galluun hadha barnoota hadha sammutti qabanne kana qabeenya feene keessa haa qubannu inni nu waliin hin deemu tumni cabduun waliin deemtu jirtu wanti nu waliin deemu daraaraa nuti hadha lafa kaateedha onnee teenya diiniin itichineedha kanaaf jabeeffannoo hirmaannaa keenya gara diiniititti isin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.